Humnoonni nageenya mootummaa qeeqoo saamuun ilma koo hidhan abbaa gadaa goobana hoolaa. Humnoonni nageenya mootummaa halkan mana jireenyaa abbaa gadaa goobana hoolaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqiitti argamu cabsuun seenanii erga saamanii booda ilma isaanii tokko to'annoo jala oolchuu abbaan gadaa goobana hoolaa Addis Istaandaardiif himaniiru. Seensumni humnoota nageenya mootummaa halkan sa'a 5 hamma ganama sa'a 12 isaanii sakatta'aa turan qarshii 200,000 fi meeshaalee miidhaginaaf faaya adda addaa akka saaman dubbatu abbaan gadaa goobana hoolaa. Sababii tarkaanfii kanaan shakkii ilma abbaa gadaa kan addunyaa goobanaa murna waraana bilisummaa Oromoo godina Shawaa Bahaa keessa socho'u hoogganaa jira jedhuun ta'uu abbaa gadaa goobana hoolaa ibsaniiru. Humnoonni nageenya mootummaa miidhaa isaaniirra kan gahaa jiran oduu ilma isaanii addunyaa goobanaa jedhamu hoogganaa murna woboo damee Shawaa Bahaati jedhuun ta'uu eereera. Haa ta'u malee mucaan isaanii kun wobootti makamuun ragaan mul'isu tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru. Ilmi kiyya addunyaan goobanaa jedhamu waggaa 4 dura bahee badee gara Keeniyaatti cehu bilbilaan nutti himee kan ture ta'uu sana booda achi buuteen isaa hin beeku. Gara waraana isaan jedhanitti makamuunsaa ragaan mul'isu tokkoyyuu hin jiru jedhan. Loltoota waraanaa kanneenitti kan godina Shawaa Bahaa isatu hoggana jedhamus ragaan tokkoyyuu hin jiru jedhan. Komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa baatii caamsaa bara darbe keessa hojiilee seeraa kabachiisuun naannoo Oromiyaa keessa jiru gabaasa gadi fageenyaan baaseera. Namoonni maatiin isaanii waba waliin hidhata qabu jedhamanii shakkaman akka hidhamanii fi doorsisni akka irra gahu ibsee ture. Akka ibsa gabaasichaatti miseensonni maatii hidhaman kun kanneen waba waliin hidhata qabdu jedhamanii shakkaman dabarsanii akka laatan humnoonni poolisii Oromiyaa fi humni raayyaa ittisa biyyaa halkan edaa naannoo sa'a 5:00 mana jireenyaa kootti erga marsanii booda cabsanii seenuun qarshii 200,000 haati manaa koo daldala dhuunfaa ishee hojjettee kufattee fi kilaashii mootummaan naa kenne tokko kaartaa 2 wajjin kilaashii dhuunfaa koo tokko kaartaa 2 wajjin shugguxii mootummaan naaf kenne tokko birrii Maazar Tireezaa 30 kan akkoon koo naaf kenne warqii haadha manaa koo kan gurraa fi kan mormaa warqii mormaa kiyya tokkoo fi bilbila ammayyaa 2 fudhataniiru jedhan. Akkasumas humnoonni nageenyaa mootummaa kunniin ilma isaanii magaaluma Maqii keessa jiraatu Injiinar Badhaanee Goobanaa qeesaatti halkan edaa to'annoo jala oolchuu himaniiru. Ilmi kiyya Injiinar Badhaanee Goobanaa jedhamu qeesaatii fudhachuun to'annoo poolisii jala kan oolchaniiru jechuun akkasumas waardiyaa mana kiyyaas uleedhaan kan rukutan jechuun dabalanii himaniiru. Dhimma kanarratti Addis Istaandaardi qajeela poolisii godina Shawaa Bahaa qunnamuun qajeelchichi poolisii odeeffannoo hin qabu jedheera. Haa ta'u malee torbaanuma darbe kana keessa Itoophiyaa keessatti qaamni nagalcha jedhu hundi yoo mari'ate qofa nagaan dhufa jechuun yaada isaanii BBCtti himanii turan. Itti dabaluunis naannoon Oromiyaa erga tasgabbii dhabee rakkoo hamaa keessa galee waggaa 2 lakkoofsisee jira. Kan ammaa kun ammoo kan saba kana qaanesseedha. Uummanni Oromoo takka haala kanaan miidhamee hin beeku. Salphinni akkanaa tasa isa qunnamee hin beeku jedhan. Abbaan gadaa goobana hoolaa waraanni obboleessa waraanaa jiru waraanni ilmi abbaa waraanaa jiru kan maatii isaatti deebi'ee gubu qeessaarraa buqqisu kun baay'ee kan nama qaanessuudha jedhan. Oromoon hammataadha jennee osoo duudhaa sirna gadaan dhaadannu har'a ammoo waliin jiraachuu dadhabuu keenya akka nama gadaa geggeessutti guddoo nu yaaddessa jedhan. Salphina kana jalaa biyya baraaruuf paartiin siyaasa maqaa Oromoo dhaatu martuu rakkoo jiru nagaan furuuf kutannoo agarsiisuu qabu. Marii fi marabbaa malee furmaanni biraa hin jiru jedhan. Turtii BBC wajjin taasisan.